biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo yooyaa babaaroo fafayyaa kan nagaasan fuudhee fi turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata waxabajjii bultii 22 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaasaatii dhiyaadha. Walni qabsoo bilisummaa Oromoo bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Oromoon biyya mataa isaa haga dhaabbatu asitti haga biyya mataa isaa dhaabbatu of bulchuut mirga hiree murteeffannaa isaa isaatiin mirkaneeffatutti qabsoo godhuu qaba. Filannoon kun waa filannoo miti wanta humnaan godhamu takka uummata keenya doorsiisa hamaa fi ajjeesuudhaan godhamaa ture. Diraamaadha yookaan tapha malee kun filannoon jedhamu gaarisa keenya irratti filannoon jira jennee wanni irraa amanne jiru qeerroo fi shabaabni walloodha. Filannoo hoo taate gonfura keenya filanna janiiti filaa kee ka'anii kalee itti baachaa oolani. Sagaleen ammaan kana wal duraa duuba san dhageessifne kunniin dararaa hawaasni Oromoo filannoo shiraa impaayera Itiyoophiyaa dura tarkaa'uu torbee jala bultii filannoo shiraa kan addunyaa fi hawaasni Oromoo balfe keessa hidhattootaa fi qondaaltota PPtiin mudataa turee fi taateelee fi mudannoolee guyyaa filannoo shiraa PP waxabajjii bultii 21 bara 2021 wiixata kaleessaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti dhalatan takkaa'uu mudatan keessaa hagoo qoratuuf gara ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aa magaalaa Kaarramillee kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aa hona Sabbaa Booruu akkasumas kaaba Oromiyaa konyaa Walloo hona Arxummaa Furseetti bilbiluun odeeffannoo qabatamaa Oromoota sadii irraa argannee fi qabxiilee garaagaraa dhimma Oromoof Oromiyaa irratti muummeffatan kan Oromoota sadeen waliin tolfanne keessaa ijoo dubbiseensaa fudhannee isan dhageessifneedha. Guutuun odeessa argannee fi marii Oromoota sadeen waliin qabaanne sagantaa kana keessatti hammatameeti jira. Ammas marroo lammeessituuf turtiin keessan agamaayii kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa ammas dhugumaan adeemsa filannoo shiraa tarkaanfilee boonsoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo woobootiin fudhatamanii oolan irratti waan odeeffannee fi dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaada Oromticha konyaa Gujii ba'aa hona Sabbaa Booruu irraa arganni isin dhageessisuun kan afettis taakkinaa ammas anaa dhufu. Haalli qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana waan nama gammachiisu akkasumas waan ammallee abdii guddaa namatti tolu karaa diinaa keessee akkasumatti lukkeelee diinaa akkasumas gantoota qabsoo bilisummaa Oromootitti kan mataa dhukkubbii fi ammas yaada guddaa itti ta'ee irra darbee rifaatuu fi mala dhoowwuu fi akkam akka ta'anillee kan isaan dhoowwee jechuudha. Kana irratti ammoo hawaasi Oromoo guutuun filannicha sobaa kijibaa kanarratti gurra isaa erbisuu dhiisee waraana bilisummaa Oromoo gaachana isaatitti fuula deeffateetiin isaa waliin socho'uu fi akkasumas milkaa'ina sochii waraana bilisummaa Oromoo milkeessuu irratti hawaasi Oromoo qooda guddaa taphateedha. Kun ammoo milkii fi injifannoo uummata Oromooti. Fidee jechuun milkii fi injifannoo irra darbeetiin gara galma ga'iinsa waan Oromoon barbaaduutitti kan dhiyeessu ta'aaraa kan dhiyeesse ta'eetiin mul'ateera jechuudha. Kanaaf ammoo hawaasni
gammachuu guddaa qaba. Ammas hamilee guddaa qaba. Haa hidhamuu, haa dhaanamuu, haa du'uu, haa gudeedamuu malee uummanni haga ammaatitti abdii fi hawwiin isaa kallattii biroon waraana bilisummaa Oromoo bira ta'eera waan ta'eef kun waan baay'ee nama gammachiisu. Uummata Oromoo illee maqaatti horee akkasumas waraana bilisummaa Oromoo illee akka inni addunyaatti beekamu kan godhe hawaasa Oromooti. Kanaaf hawaasa Oromootiin guddoo galatoomaa jennaanii jechuudha. Kallattii qeerroo bilisummaa Oromootii fi kallattii waraana bilisummaa Oromootiinis uummata Oromoo guddaa galateeffannaa. Hayyeegaa horii buli dhugaan mootii Oromtichi kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aadha. Meetar kan filee kaleessa waraana bilisummaa Oromoo fi miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo wooboon fudhatame irraati waan quba qabdu nu himta. Egaa qabatamaadhumatti waraanni bilisummaa Oromoo wooboon godina Gujii ba'aaf lixaa keessa socho'ullee buufata filannoo barbadeessuu, milishoota poolisoota facaasuu irraa hiikkatuu fi akkasumas hawaasa Oromoo dirqii filannoo sanaafuu ba'e walitti qabee yeroo inni mariisisutu viidiyoo fi suuraa mul'ata. Hawaasni bakka buufata sanii ba'ee wooboon warra kaan irraa haadhee aree walitti qabee mariisisu fuula isaanii irraa gammachuu guddaatu mul'ata. Akka arginetti mee waan kanarraa nu hime eessatti tarkaanfiin guyyaa kaleessaa buufata sanii irratti fudhatame hawaasni yeroo walitti qabamee mariisifamu maal jedhaa ture maaltu isinitti dhaga'ame mee waan kanarraa nu hime. Hawaasni Oromoo guddoo kan gammadee fi akkuma argitan sanii kan guddoo itti hamlaa'ee fi itti onnatedha. Iddooleen itti tarkaanfii fudhatame godina Gujii bahaa, godina Gujii lixaa, aanota garaagaraa keessatti akkasumas godina Baalee iddoo garaagaraatitti tarkaanfii fudhateera. Godina Baalee keessaa fudhanne aanaa madda walaabuu, gandaa, gannaalee, siidaa gurraachaa jedhamu keessatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas ganda Karduul jedhamu keessattis kibba bahaa jechuun godina Baalee kibba bahaa keessattis tarkaanfii fudhateera. Bakkoota hedduutti ammoo tarkaanfii fudhatee waan guddoo hojjatee tureetiin jedhe. Kanaaf ammoo kun injifannoo gurguddaadha. Kun ammoo waan baay'ee nama abdachiisuu fi nama onnachiisudha. Konyee Gujii ba'aaf lixaadha. Onoota kan fa'aa yookaan gandeen kan fa'aa keessatti ture kan tarkaanfiin fudhatame. Godina Gujii lixaa keessatti magaalaa godina Bulee Horaa, aanaa Qarcaa, aanaa Sirramoo, aanaa hedduu keessatti tarkaanfii boonsaa fudhatee jira. Godina Gujii ba'aa keessatti ammoo aanaa madda walaabuu, sabbaa buruu, akkasumas aanaa shaakisoo, aanaa gumii eddalloo, liiban akkasumas bakkoota hedduutti tarkaanfii fudhatee jira. Kana keessatti ammoo tarkaanfii kana ammoo guutumaan guututti irraan milkaa'ee kiyyoo diinni uummata Oromootiif qopheesse kan sababa filannoo kanaatiif uummata walitti yaamuudhaaf boombii akka irra darbamu buufata filannoo tokko keessa nam jahdaa kan diinni qopheesseetiin jedhee sababa sochii waraana bilisummaa Oromootiif jecha badiin uummata Oromoo hagasii irratti qophaa'e kun fashaleetiin irraa hafeera. Akkasumas waan filannoo kijibaa kan isaan qabatanii deeman guutumaan guututti irraa hambiseera. Akkasumas ammallee deebi'eetiin gadda guddaa fi yaaddoo guddaa mootummaa garboonfataa shororkeessaa uummata Oromootiifis akkasumas gaanfa Afrikaatiif haga addunyaatitti shororkeessummaa isaa beekameetiin jedhe kun gaddi guddaan itti dhaga'ameera. Ammas hamileen isaa capheera. Yaada guddaatti itti bu'eera jechuudha. Keessumaa hawaasni Oromoo godina Gujii lixaadhaa kan inni akka malee addeeffatee himatu dhimma Abarraa Bunnooti. Namni Abarraa Bunnoo jedhamu bara wayyaanee irraa kaasee hawaasa Oromoo obbaasaa akka turee fi erga koloneel Abiyyi dhufees godina Gujii lixaa keessatti mana Oromootaa kumaatamaan lubbuu hawaasa Oromoo kan obbaase nama akkasii ture. Nama akkasittiin Oromoo fixaa ture. Tuffii agamii Oromoof qabaniiti warri kun kan isaan achitti kaadhiman. Ammoo kana duras waraanni bilisummaa Oromoo bilisaan qeerroo bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo dammaqiinsa qabu Oromoo kan baasu filannoo osoo hin taane hidhannoodha jedhameera. Egaa falli tokkichi sanuma. Sanitti immoo attamitti milkaa'amuu qaba. Hawaasni Oromoo attamitti ijaaramuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo attamitti jabeeffatuu qaba irrattis yaada kennu qodda jalqaba waa'ee Abarraa Bunnoo. Abarraa Bunnoo jechuun bineensa yeroo dheeraa uummata Oromoo nyaachaa ture, alaa ture. Uummata Oromoo nama dhibba tokko boolla tokkotti awwaalee ofii isaatii awwaalchisaa ture. Ammas sirna tiisalatti yookiin sirna yaadi keessatti sirnoota guddoo akkasii badii guddaa akkasii uummata Oromoo irratti raawwataa ture. Har'as akkasumatti godina Gujii lixaa kana keessatti
yakka akkasii uummata Oromoo irratti dalagaa ture nama guddaa manguddoo jaartii ganna 80 mana keessatti itti cufee mana waliin guboon kan addunyaanis argite kan ammoo hawaasa Oromoo guutuunis beeku kan sablammoonni Oromiyaa keessa jiran guutuun quba qabdu yakka akkasii hojjetaa ture. Ammas yakka akkasiisan darbee godina Arsiidhaa keessatti yakkoota akkasiisan hojjetuuf guddoo yaalaa ture tattaaffii guddaarra jira hanga ammaa kanaatitti illee ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye akka godina Gujii lixaa keessatti irra milkaa'eessan godina Arsii lixaa keessa milkaa'uu hin dandeenye achitti waan milkaa'uu dadhabeef godina Gujii lixaa kana keessatti deebi'eetiin wanti inni dorgomni dhufeefi badii maqaa hojjetaa ture san ammas irra deebi'ee hojjetuudhaaf hawaasuma san fixuudhaaf sababbiin isaa inni kun waan achi dhalateefi kanarratti beekumtii lafaatiin uummata miidhaa ture akkas irra deebi'ee miidhuufi kan inni achi keessa dorgomu. Haa dorgomu malee garuu faayidaa tokkollee hin arganne salphatee galee kufee galee. Akka walii galaatti egaa erga filannoon keenya qawwee ta'eeti waraanni bilisummaa Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromoo akkuma dhaamaa turan akka hawaasni Oromoos yeroo ammaatti dammaqinaan waan kana irratti hojjechaa jiru daran hawaasni Oromoo jabaatee galma qabsoo bilisummaa Oromoo akka ga'uuf maaltu godhamuu qaba WBO'n attamitti gargaaramuu qaba daran addatti ammoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kan isin miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan aarsaatti baasaa jiru maal argamsiisuuf impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuudha kanarratti siyaada keenya qooddeetu har'aaf marii keenya xumurra. Kun ammoo beekamaadha kun ammoo kan hojjeteetiin jedhe uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fuudhaa fi heerumaa fi waan isaaf kenneen waan isa kadhatu miti waan na deeggaraa jedhee kadhatu miti qabsoo isaa kadhataa jechuudha qabsoo isaatiif itti warwaataa jechuudha qabsoo isaatiif itti himamaa barsiifamaa jechuudha hawaasi Oromoo godoo bira dhaabatuu miti qabsoo fi bira dhaabate mataa matatti qawwee hidhatuu qaba uummanni Oromoo mana manaan qawwee hidhatuu qaba bakka jirutti ammoo qawwee bitateetiin diina biyyarraa isa dhabamsiisee akkuma beekamu kun akkuma argamu jiru kanatti yeroo ammaa kana keessaa filannoo keessaa bilattisa godheetiniin ofii isaati callaa kolonii mirkaneeffatuuf gabrummaa kana itti mirkaneeffatuuf sochii inni godhaan argu jira hubatu jira waan ta'eef uummanni Oromoo mataa isaatiin qawwee hidhateetiin diina kana ofirraa dhoowwuu qaba. Qawwee kana hidhatuuf ammoo marii isaatiifi yaadaatii wantoota garaagaraatiin gara WBO'tiif fuula deeffatee tokkummaa isaa WBO irra jabeeffateetiin Oromoon WBO waliin tokko ta'eetiin diina kana ofirraa faccisuuf ofirraa dhoowwuu fi qawwee ofirraa isaas bakka jirutti bituu qaba walii dhachiisuu qaba kun yoo lola irratti kallattiidhaan dhukaasa irratti hirmaate kun rasaasa bituun kun ammoo meeshaa hidhinna meeshaa waraanni isaa qabu guutuu fi wanti guddaan inni godhamu yeroo ammaa kana keessatti kana callaa jedhan gabaabduu waan dhibi waan kanaa achi oofu wanti jedhu tokkollee hin jiru jechuudha guutumaan guututti uummanni Oromoo guutumaan guututti yoo qara miiliyoona 65 ta'e miiliyoona 35 qawwee hidhatuu qabaa jedhan gabaabumatti. Dhumarratti Oromoon kan inni aarsaa baasaa jiruuf maaliif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Kana maaliif yeroo dara deddeebinee haasofna hayyoonni Oromoodhaa xiinxaltoonni siyaasaa warri miidiyaa Afrikaa qabanii impaayerri Itoophiyaa kun akkuma waan Oromoon ijaaramte Oromoon jaallatee ijaarratee galmi qabsoo bilisummaa Oromoos akka waan impaayerri Itoophiyaa ta'e karaa nagaan akka waan qabsoon bilisummaa Oromoo galma ga'utti bifa isaaniitti hawaasa Oromootti awweensanii WBO'ttillee duulli bifa ittiin banamaa turetu jira sun arra darbeera. Ammoo irra deebinee yaadachiisuuf eessa galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kamaa eessaa kan Oromoof Oromiyaan keessatti nagaan jiraachuu danda'an. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Oromoon biyya mataa isaa haga dhaabbatu asitti haga biyya mataa isaa dhaabbatee ofiin of bulchuutti mirga hiree murteeffannaa ofii isaatiin mirkaneeffatutti qabsoo godhuu qaba. Galmi isaa ammoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaati jechuudha. Kana milkeessuudhaaf uummanni Oromoo tokko ta'eetiniin tokkummaa maa kana biraan bitee tokko ta'eetiniin waraana bilisummaa Oromoo waliin qabsoo hadhooftuu yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru kana keessaa fi alaan gammaqiinsa gahaa qabaatee diina amma faajii isarratti uumuuf ammas Itoophiyaa dulloomte qaboolla seente taqayaa cabde kana ammoo biyyee irra deebiseetiniin
walabummaa biyya isaatii fi bilisummaa ofii mirkaneeffatuu qaba. Kanaaf ammoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa fi akkasumas bilisummaa uummata Oromooti jedhaan gabaabduu kanuma wanti dhibee kanaan jedhan jiru. Kan amma san dhageessifne kun odeeffannoo fi dhaammannoo Oromticha Konya Gujii ba'aa Hona Sabbaa Booruu irraa arganne san dhageessifnedha. Odeeffannoo wayitaaf qabatamaa argachuuf ammoo fuula Feesbuukii Independent Oromiyaa follow tolchaa akkasumas YouTube Independent Oromiyaa subscribe yoo gootan sagantaa keenya hoggayyuu ni argattu. Dabalataan karaa marsariitii independentoromiyaa.org sagantaalee keenya akka argachuu dandeessan saniif dhaamaa. Ammoo taatee jala bultii filannoo shiraa PP waxabajjii bultii 21 bara 2021 qabee ba'aa Oromiyaa Konyaa Harargee ba'aa magaalaa Karramillee keessatti hidhattoota mootummaa shiftaa PPtiin dhalatee fi adeemsa filannoo shiraa guyyaa kaleessaa irratti odeessa guutuu Oromticha magaalaa Karramillee irraa argannetu isiniif dhiyaata. Itti dhiyaadha. Filannoon kun waa filannoo miti wanta humnaan godhamu takka uummata keenya doorsiisa hamaa fi ajjeesuudhaan godhamaa ture. Amma halkan edaa ana obarraa magaalaa Karramilleetti bakka buufata itti filannootti osoo ta'anii bombiin halkan sa'a jahatti darbamte eenyu akka darbee hin beekamne qaama isaaniitiin akka darbamte achiin booda nama lama fuudhanii erga gara mana yaalaa deemanii booda za'a torba yeroo ta'u isaan wajjin kan jiru Abdallaa Adam Ali namni jedhamu karaa mana isaa deeme wotaaddaraan mana isaa dhaqanii sa'a sadiitti isa fuudhanii fidanii hidhanii si darbisiise si ajjeesanaan ni duutaa jedhanii poolis xaabiyaa jira itti manama du'uu jiraatu namni beeku hin jiru. Ajjechaa fi doorsiisa wanti jiru waan filannoodhaati miti waan akkanaa jira. Egaati bakkaa bakkatti gochaan akkasii kun raawwateera. Kana muuxannoodhuma abbaa isaanii TPLF irraa baratan ofii boombii haadhanii ofii nama nagaa ajjeesaniitu nama nagaatti immoo qabatanii ittiin miidhu. Maanguddoon Oromoo sheekni kaleessa qabame kun maal gooteedha moo kana dura isa kana ni barbaadu. Namni kun nama jabaadha. Maaliif qeerroo jabaa egeree Oromoof Oromiyaaf abdii ta'etu ajjeesu, sheeka jabaa ajjeesu, lumaayii jabaa ajjeesu, abbaa qabeenyaa jabaa ajjeesu. Maanguddoo kanas ajjeesuuf takkaa hidhumaaf sababeeffataniitu dhaqanii qabanii. Namni sheekaa kan bombiidhaan madaa'ee kan qabame kun Abdallaa Adamaa jedhama. Nama duraan hojjetaa ture irraa dhiisee uummata xiyyaarratti wanti hamaa hin godhu dhiisee sabboontummaa qabuuf isa qofaa miti namoota biraa kan jiranillee sababa isaanii ajjeesuudhaaf barbaaduutu jira. Jettee duratti ajjaanii ajjeechaati ammallee ganaallee ittiin ajjeesnaaf kan jiru wali jiru saneedhaa wajjin quba qabdanii saneetu maal akka ta'e hin bayinu. Ajjechaa kun itti fufiinsaan wali dhaabbatee jira. Uummanni keenya falachuu qaba ta'ee dhaabbatee biftasaa dhaabbatee firaa falachuu qaba. Murna kun murna diinaati. Erga galgala boombiin sun akkasitti Karramillee keessatti haamee sheekni Oromoo kulleen madaa isa booda hidhame booda guyyaa filannoo isaan baanan kana hawaasni beeraa waan filannoo baanan sun deemeera moo sanumaan fashale? Wanti waan buburreedha. Cinaan deemee ture hawaasni yoo bunaadha kan deebirisafne jirnaa ciftuu yoo bunaadha kan fira sodaataa jiru. Ammallee doorsisaa jedhanii hawaasni haalaa maa keessa jira. Kan qarsaadhaati nama 8 jedhan kana waa quba qabdu sadarkaadhuma odeeffannootti dabalataan ammoo kan gargaara mul'ataatti illee nama Oromoo tokko ajjeesan jedhan yoo quba qabaattan sunis ba'uma Harargee waan ta'eefan si gaafadha. Kahin mereka orang nama namun hendak ulu hedduudha jedhanii lakkoofsa inni kun beekamu akka jiruwaan tiimaa jiru. Lakkoofsi nama hanga xiqqaa harkanii jirabees malee lakkoofsa guddaa namni beeku jiru. Haani sodaatee namni manaa buutuu jiru namni karaa duraa biratti eegu jira. Gaarii dhagaa eessaanuu ataatuu Koloneel Abiy akkuma dhaadate filannoo ofiis geggeessaa jira. Ammoo yoo Oromoon na jalatti hin deebine kan duraarra ganna dhibban isin cabsee isin bulcha booddeetti isin deebisaa jedhees dhaadateedha ture. Yoo Oromoon ammaan eegii tokkummaa Oromummaa giddugaleessa godhatti tokkummaa kaatee hin falmanne nafxanyaa jabduu kaleessaa sirna milikirra hamaa ta'etu Oromootti aggaammatuudhaaf deema. Saniif maaltu falaa jetta? Oromoon akka Oromootti maal ta'uu qabdii jetta? Ka hidhaa kana ajjeechaa kana buqqa'uu kana saamicha qabeenyaa kana Oromoo irraa hambisu maalii jetta?
keessumaati akka baa Oromiyaatti bahee Oromiyaadhaa lafa hundee qabsoo bilisummaa Oromooti kan duriyyoo dhiibne kanuma eeganaa yeroodhuma Koloneel Abiy aangootti dhufuudhaaf abuummataa jiru yeroo wayyaaneen kuftee shira dalaganiitu hawaasa Oromoo baa Oromiyaa kunnoo cinaaksanii burqaa tirtiraadhaa miinoodhaa daangaa jiran hundumaarraati amma Somaaliyaa keessaatti buqqisanii yoo xiqqaate nama miiliyoona 1.5 ta'uudha Oromoon Harargee ka buqqa'ee dirree irratti faca'ee magaalota gurguddaa Oromiyaa kana keessatti kadhattuu ta'e hawaasni Oromoo Harargeedhaa jaalatamaan kan dalagatee buluu beeku ammoo kan kanarra hamaatu Oromootti dhumuuf deema sana hunda hanqisuu fi Oromoon silaa maal ta'uu qabdii jetta ati akka nama Oromootti nama rakkoo kanarraa qooda fudhataa jirutti. Ilahan gammaan hawaasni Oromoo tokkummaa qaban meeshaadhaan kan irra ta'een uummanni afaan qawweetiin sammuu gorsaan ajjeesaa jiru. Waan fedhettiin hawaasni Oromoo qawwee hidhatuu qaba waraana isaa jabeeffachuu qaba nama hunda jabaa qabu nama hojii dubbata nama hunda qabna abbaan fedheen dubbata amma shantan iddoo hojjeernaa waan goonaa hojii waan Oromoo hidhatee laafaa hin qabneef uummanni keenya bakka jirutti hidhannoo isaa jabeeffatu waraana isaa jabeeffatu waan danda'u hundaan ka'ee ammatti dhaabbachuu qabaan jaalamu yeroo osoo kanneen. Amma ka Koloneel Abiy kallattii milishaadhaa poolisaa raayyaatti bobbaasee Oromoo ficcisiisaa jiru irratti daran ammoo dhalattoonni Amaaraa takkaa warcaatonni sirna naftanyaadhaa kutaa Oromiyaa hunda keessatti dhalatanii guddatan takkaa naannoo isaaniiti gara Oromiyaatti guddatanii dhufan keessumaa baa Oromiyaa godina Harargee baa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti gareen Saateenaa jedhamu magaalaa keessatti ammoo gareen Jaanoo jedhamu ijaaramaniitu ganna sadan kana Koloneel Abiy waliin ijaaramanii Oromoo bakkayyuutu ajjeesaa jiran magaalaa keessatti saamaa jiran keessumaa kan Dirree Dhawaadhaa quba qabda jedheetuman yaada bakkayyuutu haadha Oromootu ajjeefamaa jira dubartoonni yookaan shamarran Oromoo lama baatiin 3-4 darban kana keessa qalamanii bakkeetti gatamanii dardarran hedduudha kan ajjeefame magaalaa keessattis bifa wal fakkaatuun kun raawwateera gareen sunoo attamittiin jirti warra kana immoo attamitti qeerroon Oromoo baa Oromiyaa wal ijaaree tarkaanfii barbaachisaa fudhatu akka danda'u irratti illee osoo yaada kennu qoodde. Warri isaan beekamaadha deeggarsa mootummaati waan dubara dhaabbachuudhaan amma qawwee hidhachuutu abbaa fedhe ajjeesuudhaan Oromoo irratti ajjechaa fi du'a raawwachaa jiran Oromoo maallaqaan kan bitamee waan bira dhaabbatus jira. Humni Oromoo gaadha hundaafuu qeerroo Oromootii fi dhiira hin jenne dubartii hin jenne bakka takka dubartii biliirtuu humni xiqqaa guddaan osoo jenne ka'ee waan danda'u dhaabbachuu qabaa yoo har'a ka'een dhaabbanne duuti itti hamilli garanii hamaa waan dhufu deemuuf humna isaa waan danda'u hundaan ka'ee jabeeffachaa kaanii ka'ee waan godhuu danda'u hundaan qeerroon akka duraan sirrii humna takka ka'ee falmachuu qabaan yoo akkasii falmanne wani hiree keenya murteeffannee hin jiru uummanni Oromoo hiree mataasaa murteeffachuu qabaan jaan amma. Hayyee bareeda dhagaa uummanni Oromoo hiree mataasaa murteeffachuu qaba ammoo kan Oromoo baasu hidhachuudhalee jetteetta hidhannoo dhabuutillee Oromoo salphisee jetteetta yeroo garaagaraatti gaa Oromoon osoo hin cabin duras cabuu ofirraa ittisuuf qabsaa ture erga cabee immoo jaaraa tokko walakkaadhaaf qabsootti jira ammoo galuma qabsoo bilisummaa Oromoo saniinuu ba'ee yeroo inni jechuuf jedhu qabsoon isaa kun gufata keessumaa isa durii yoo dhiifne warraaqsuma qeerroof qarreen bara 2014-15-18 gaggeessite osoo deemaa jiru dogoggoruu beektonni Oromoo gaggeessaniin akkasumas waa'ee impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu hawweensan sanaan qabsoon bilisummaa Oromoo gufatee kun ajjeechaa darantu Oromoo irratti deemaa jira. Sanii fi galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa isin maal argamsiisuuf qabsaa turtan arrallee qabsaa jirtu miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuuf mee isa kan adda baasiitii nuuf himi. Kita qabsoo walabummaa Oromiyaati bilisummaa Oromooti impaayera Itoophiyaatiin uummata keenya ammaan dura sababii wayyaanee rakkoo hamaa irra geesseen ala ijoollee keenyaa dhufee hiriin keenya ni jijjiiramaa kan jiru sobamee hayyoonni gara sanjee qabsoon ibbitti facaaffatteef ammoo uummanni hiree ishee ofii murteeffachuu qaba. Nama hiree isaa murteeffatee nama wajjin dubbata. Hiree isaa murteeffatee maal jee nama wajjin dubbata. Hireen kiyya kana daangaa kiyya kana biyyaan qabaa jee dura iska huu qaba. Nama iftiitu nama wajjin qooda godhata. Kanaaf dura iska huu qabnaa jee yaalan Oromooti. Tolle dhugaadhumatti miseensa qeerroo bilisummaa Oromoodhaa baa Oromiyaadhaa yaada nu qooddeef guddoon si galatoomfadha ammoo dhimma filannoo irrattis haa ta'u dhimma qabsoo hidhannoo irrattis haa ta'u dhimma obbo jabeeffatuu irrattis haa ta'u dabalataan qabxii ani hin kaafne kan Oromoon dhaga'uu qabaa jettullee yoo qabaatte itti dabalattee hangama kun arraa fi gaaffii qabu armarratti obbaaseen fuulduras akkasuma immoo sitti deebi'ee si odeeffadha. Ayyee kole filannoon hin jiru filannaan jechuudha uummanni Oromoo filannoon sababuu qabu ka'ee qabsoo isaa finiinsee hiree isaa murteeffachuu waan gargaaraa biyyummaa isaa
ammatti argatti galfachuu qaban jabbitta hundaa kutaa hunda garan jiru diriiraahii dubartiin jennee ijoollee xiqqaa gabdan jennee bitta takkaa ta'e ammatti waan danda'u jira amma yoo goone Uummatni kana caalu ganaa dhufaa saniif ammatti ta'e humna isaa jabeeffatee hiree isaa murteeffachuu qaban lafee yeroo bilisummaa Oromootiin qabsoo fiinistee fa'uu qabdii isa duraan qabbanaallee fa'uu qaban dhaamnadha. Kun odeessaaf yaada Oromticha ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aa magaalaa Kaarramiillee irraa arganne isaan dhageessifneedha. Ammoo kan asaanu filannoo shiraa mootummaan kun ifataan impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamu adeemsisa kun kaaba Oromiyaa konyaa Walloo keessatti guutummaan guutuutti gootota hawaasa Oromoo Walloon fashaleeffamuu irratti odeessa arganneef yaadaaf dhaamsa Oromticha Walloo irraa argannetu saniif dhiyaata. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalamis turtiin keessan dhagamaa eeguuf fi keenyaatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Akkuma waliigalaatti filannoo miti kun diraamaadha yookaan tapha malee kun filannoon jedhamu gaa'isa keenya irratti filannoon jira jennee wanni irraa amannu hin jiru qeerroo fi shabaabni Walloodha filannoo hoo taate buufura keenyas filanna janiiti filaa kee kaanii kalee itti baachaa oolani filannoon sabni Oromoodha namni tokko keen jirre ganda Abisiiniyaati fi warra duraan hacuuca fi akka fedhan irratti tarkaanfataa jiru baatee nama dirree keessa dhaabbatee qofa ofirraa baasee maraatuuf fiigu gara mana yaalaa geeffadhaa malee filannoon biyya keenya irratti deemu hin jiru jeen uummanni Wallooti. Kanaafuu filannoon hin jiru filannoon qabnu itakkuma sabni Oromoodhaa tokko tahee waraana keenya kan kufee kuffisaa jiru waraana bilisummaa Oromoo waboo walitti taanee warra Abisiiniyaa fi abbootii irreedhaa kan duraan raasaa ture akka Sanambeefaa akka eenyu kamisa irratti sanbata irratti rarraasaa ture lamata nu rarraasuun argatu warri jala fiiddaniis warri wajjin fiiddaniis inni harka dhuuttaniis walumaan baddanii janiiti dhaamsa akkuma kana waraqaa bittimsaniiti warri isaan jala deemu dhaqanii achitti suuraa kaanii filannoo fakkeessina janii mana qullaa keessa oolanii sabni Oromoodha hundi ibsa waraanni keenya adda bilisummaa Oromoodha baase jala jirraa waliin jirraa mana kee oolee inni kun gaara oolee inni kun saa ofii bira oolee filannoo namni isaan TV isaan irratti baanii harka tumanii waan akkanaa goone jedhan Walloo irratti hin jiru Walloo afaan qawwee walitti geeffateeti kaqee dhufe kanulaa keenya dhufe ilaala baafna ofirraa jee ta'aa oole isaanis akkuma beekataniin nama tokkollee waa giddisiisuudhaaf duraan yaalii godhamee ture hoggaa uummanni fuula barsiisuu didee nyaara guure sodaatanii hafanii warruma milishaa fi maalii janiin isaanuma amma kaadiroota kanatuun ulama sanirra wajjin diddeemee akkasumatti oole gaafa suuraa wal kaafatanii malee uummata isa kan dideehu waraqaa keessan kennaa nu deebisaa janiiti waraqaa gandarra deemanii irraa guuratanii. Waraqaan irraa guuruun kun kibba Oromiyaa godina Gujii Baablixaa keessatti otoo guyyaan filannoo kijibaa sunuu hin gahin torbee tokko dursanii guuruu jalqabanii achi keessattis hawaasni Oromoo irra jireessi kennuu didee kan raasaatti lagatti baqatetu jira. Guyyaa kaleessaadha ammoo buufanni filannoo hedduun waraana bilisummaa Oromoo boon rukutameera saamameera itti dabalataan hawaasummaan dirqiidhaan filannoo sana baasanuu ooboodha waliin itti teessumarra oole mariirra oole kan Walloodha ammoo sanirraayyuu adda gaa hawaasni Oromoo Walloo hidhannoo waan qabuuf gaa sodaachisee ofirraa akka inni dhaabeedha. Filannoon kaleessaa shiraa kun osoo hin geenye guyyaa 2-3 duraa dhimma filannoo kanaa irratti ba'aa filadhaaf filannoo irratti qawwee olitti baafataniirutu dhaga'amame kanarraa nu himi. Gara ammaa aanaa jillee dhummuuga oduun tahanii gara dawwee irratti achirratti kuni filannoo kana qophaa'aadhaa kottaadhaa jala bultiidha akka kunoo ayyaanaa wahiitti akkas godhaadhaa inis eeddanii maali jedhanii uummata gaafatanii jennaan nuti ilkaan ciniinnanne isinii wajjin ta'aa jirra malee barri isin warra dhiiga keenya facaasee lafee keenya cabsituun tokkoffaa isinumaa waan akkanaa lama ta'an dhuftanii ulaa keenyarra hoo deemtan
isintu beeka janii takka sanitti maal jette takka lama waggaa waliin jaan gaafan kawwee walitti waggaa deebisan kawween waggaa dhukka'e walloo waan namarra deebiruu miti kanniisa ulaa duraa bannani akkasumatti sodaatanii dachanii gara isa keenya irratti filannoo jettee lakkaa'in filannoon hin jiru wanni filannoo jamu tokko hin jiru warra amma afaan keenya dagatee minnoo juu fi warruma galtee fi fakkaattuu waan akkana fuudhee suuraa fakkaasan malee filannoo jechaan hin jiru shaaroo birraa qabee isaatu kajaamu battirraan sanbateen armaan dugugguru hartummaan furseen dawaa cabsaadhaan hagaa dawwee baatee bichaan beeksannaan qabne malee kun akka jirutti warruma dibbiruutu fi kan buta jala deemtee goga qabdii ta'utu walitti ayyaamame wanni tokko hin jiru filannoon armaan injifannoo jabaadha arganneeru. Ayyeegaa guddoo namatti tola irra jireessaa guutuu Oromiyaa keessatti gaa akkanuma akka kan walloo kanaa hawaasni guutuutti bahuu hin dhiibne kabitame sirra guddaan hinuma jira kaan immoo qawween sodaatee kaba'eetu jira. Egaa osoo filannoon kun nufinuu kutaa Oromiyaa garaagaraatti bilbilee odeeffadhe qeerroos hawwanis abbootas dubbisee nu filannoo hin qabnu filannoon keenya hidhannoodha nu kan nu qabsoofne walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu fi impaayerri karaa nagaadhaan dimokiraatoftu hin jirtu ka Itoophiyaas baasa miti jechaa turani. Egaa bakka hawaasni Oromoo jedhu sana kan aarsaa baasaa jirtan kana ga'uuf hoo maaltu falaa maal dhaamta hawaasa Oromoo bal'aafi? Uummanni Oromoo biyya kanatti fakkaate fakkeeyyatti waan irra jiruulee fi magaala kiyya yaadii kan jedhamtu hin danneen jirti keelles kan jedhamtu ofirraa hir'isanii dabalata dhaatanii bilchiginnaadha. Akka sidda marjaan tokko daata keessatti bilchiginnaa daatanii jarrisanuma addan qabne. Dhugaa rabbi kan siima sabni Oromoo wanni godhuu qabu ka darbe daran ka doone daran namtichi kun aangoorra ture jechaan uummanni Oromoo lafaa dhume jechaa walii gara wanni beekamuu qaba. Keessaa alaan lafaa kaanee sabni Oromoodha warra dandaan diiguu deemu kana kan wanni wallaalchisu amantiin diiguu deemu kana warra sagalee takkitti dubbisnaa alaabaa takkittii fi afaan tokko dubbisnaa ka biraa hin ta'u yoo Oromiyaa diiguudha. Wanta Oromoo gargari baasuudhaaf nama deemu kana oduu hin bariine walii gallee dukkana keessa ofirraa ukkaamsuu qabna keessa alaan lafaa kaane. Dhugaa rabbiitti wallo uummanni wallo gorsuu fi himuudhaaf wanni tokko hin jiru. Ka durii darbetu nu gahaa akka namtichi jedhan namni gurri harreen gorsuun hin gorfamu jaala kiyya dhiisuu yoo jedhanii isaa nuti walitti darbanii bitanii walitti dabarsanii maali garbaanaki nuti lafaa kaanee akka sanaan duratti galaana gaafa adda bilisummaa Oromoo biyya alaarra gaafa Eertiraarraa seenu galaanni gaafa laga harree irratti akkasitti baane galaanni ammas dubbate ilmi Oromoo sii kaamii gore si galaanni hammana gahu kuni tam gore Oromoo si galaanni hammana gahu maaliif callisne lafaa haa kaanee jaallan ilmaan Oromoodha lafaa kaanee jaallan ilmaan Oromoo yaa Oromoo lafaa kaa iyya walii dabarsaadha. Boru oolle istaan oolle jenneerii keenyarratti du'a murteessurra gaaf takka lafaa kaanee kadhumne diina kana ofirraa balleessuu qabnanii balleessina abdiitti qabna. Wallo hagam godhutti jiraay kaga biyya ofirraa kutoota achi ofirraa kutoo kutannoon hoo jiraatte kanaan itti diina waan xiqqoo tana sabni hammana gahu sabni miliyoona 65 jennu kun rakkootu nu kee jira ayyaallaallisutti guddate malee halkan takkatti ofirraa balleessina lafaa kaanee ofirraa haa balleessinu yaa ilmaan Oromoo lafaa kaa oduun hin balleessine ofirraa balleessuu qabnadhaan gabaabduma. Kan maayisaratan dhageessifne kun gara kaaba Oromiyaa konyaa walloo hona hartummaa furseetti bilbiluun dhimma filannoo shiraadhaa kan addunyaaf hawaasni Oromoo balfee mootummaan kunneen Abiyyi guyyaa kaleessaa takkaawoo Waxabajjii bultii 21 bara 2021 adeemsise konyaa walloo keessatti guutummaan guututti gootota hawaasa Oromoo walloon fashaluu fi dhimma egeree Oromoo fi Oromiyaa irrattis maaltu fala akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoos eessaa irratti yaada Oromticha kaaba Oromiyaa konyaa walloo hona hartummaa furseerraa arganne san dhageessifne akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara kaaba Oromiyaa konyaa walloo hona hartummaa furseetti bilbiluun dhimma filannoo shiraa fi marii ammoo dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti Oromticha walloo waliin tolfannee fi gara kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aa hona sabbaa booruutti bilbiluun tarkaanfiilee boonsoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo fi miseensota waraana bilisummaa
Oromootiin guyyaa kaleessaadha jechuun waxabajjii bultii 21 bara 2021 onoota konyaa Gujii ba'aa garaagaraa keessatti buufata filannoo bakkoota garaagaraatti fudhatamee fi dhimma galmaaf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis yaada Oromticha konyaa Gujii ba'aa wana sabbaa booruu irraa arganne dabalatee gara baha Oromiyaa godina Harargee ba'aa magaalaa Kaarramiilleettis bilbiluun dhimma filannoo shiraa fi tarkaanfii ammayyaa dhattonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa guyyaa jala bultii filannoo shiraadhaa waxabajjii bultii 20 bara 2021 halkan magaalaa Kaarramiillee keessatti hawaasa Oromoo nagaa hidhannoo galeessa irratti aleellaa boombii raawwataniif haala hawaasni Oromoo gamasii keessa jiru irratti akka waliigalaatti odeessa Oromticha baha Oromiyaa magaalaa Kaarramiillee irraa arganne isiniif dhiyeessaa armaan baana irra odeeffannoo qabatamaaf wayitawaa argatuuf ammoo fuula Facebook Independent Oromiyaadhaa follow tolchaa dabalataan YouTube Independent Oromiyaadhaa subscribe yoo tolchitan sagantaalee keenya goyyuu ni argattu akkasumas karaa marsariitii independent.org sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa akka argattan gurra isan buusuu jaallanna akka waliigalaatti ammoo rakkoo hamtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata maa'ii gochuudhaaf haa ijaaramnu haa hidhamnu wal isaa hidhachiin waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenye hundumaan aatumsinu addatti tokkummaa Oromummaa fi keekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kan hayyoomne gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uuressan aarsaa lubbuuf qaamaa itti baasanii darbaniif arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu fi mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabuu giddu galeessa godhatuun falmaa keenya tokkummaan finiinsinee kunuunfataa ofirraa fonqolchuutu furmaata maayii Oromoof Oromiyaaf argamsiisaa dhaammataa. kanarraaf qindeeffannaa armagaatti obbaafneerra san dhaggeeffattoonni keenya turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif waraabulaa saniin jechaa hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti uumaan nama borii nu tolchinnaa.